السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو خبجمتو داودتو تخينيا كم جرتن فيك أبدني نجيك أبدني الحمد لله نتي فيك أمنا فيديون كينيا كاراغا جزي حرابة شفخانو هالكن الراجل قبا أكو ماركتان دوكنا أليني أكسي حرابة كينيا حرابني سوفي تينيا صلاة الجراني أنجزي نتي حرابة شفخانو الربا خانو سنو جهاتي eegas boodagaa nu wajji ta'aa turte subii gisee salaannus kun akkana salaatu jirti nisiniinjaa akkasigaa viidiyoon keenya har'aa kun akkuma duraan barame viidiyoo olmayaati viidiyoo olmayaa ka guyyaa soomanaati akkasii eega salaanne boodagaa allee akkana fakkaataa takkumatti bari'u jira diimanni alaa jala akkana ol deemu jira akkas fakkaata gaa guyyaan rabbii hin dhaabbatu soomana duruu guyyaa afraffaa soomannee jirra guyyaan viidiyoo isinii waraabu hunillee guyyaa afraffaa gisee guyyaa afaanii qabnu soomana afaanii qabnu eegas booda gaa xiqqishoo ni ta'e ni ciifne gisee bariyee likkitti eegas booda kaanee dalaga seenne ala huccuu babal'isee ture huccuun san gisee naa gooyde booda ol seensifadheen tiraansxerqiin tana dura irraa babaasee ture saniin akkanatti dadachaafachuu jira niyaan immoo akkuma arkitan biizii taatee jirti wahii barreeffachuu jirti hoggu takka wahii barreessiti waraqaa irratti hoggu takka ifirra barreessiti hoggu takka immoo kaameraadha akkuma isitti talee ta'uu jirti alhamdulillah huno akkuma argitan hoggu takka immoo kaameraa irratti akka waa barreessiti animmoo arkutti hin jiru akkasiin isiniinjaa hoggu takka immoo naqshaa barreeffachuu feetiin saha harkarra waa barreeffachuu jirti akkasii akkamii soomanni jajjabaahii akkamii jirtan isinii soomanarra jajjabaattanii akkana gaa kunu alhamdulillah guyyaan keenya akkana fakkaataa ganamarraa eegale anumaaf niyaatu mana keessa cacahaa oola gaa'ii huccuun dhiyoo tana viidiyoon gadhiisa keessatti irraa babaasee guututtu ofirraa miiceetiin ture saniin amma kana dadachaasu jira kanuma tiraansxerqiif maggaarajaadha kan immoo hedduututu ala hafee hin goggogin jechuudha saniifuu huccuu baay'ee takkaan dhiqee ture jechuu barbaadeeti eegas boodagaa akkuma argitan nyaataan godhee fi mokoroonii wal keeysaan godhee fi mokoroonii wal keeysa fi labaniyaa jechaa turte labaniyaa naa godhe jechaa turte labaniyaas ni godhaafi kun akkuma argitan labaniyaas godheefitiin jira silaa biskuuta kana aannan keessa kanatti keessa kaayaatiin akkasitti kaayuu qaba ture aannan yeroodhaaf yeroo saniif hin jiru ture akkanumatti saanaa keessa kakkaayee fi eegas booda labaniyaa irratti naqee fi waan jiru xiqqishoo goggogaa ta'ullee silaa aannan keessa seenee xiqqishoo lallaafatee bareeda eegas booda eegaaniin labaniyaatti naqee booda firija keessaan kaayeef mokoroonii isii immoo akkana tahee bahee fi eegas booda gaa yeroon tun ganama jechuun toora sa'aa afur akkaan bakka waanuma akkasiiti sa'aallee laalle yeroodhaafi eegas booda gaa nyaata siitiin nyaachisu jira nyaata sii nyaachiseetiin eegas booda labaniyaa nyaachisa dhiifa magaa namni ijoollee qabu si jeeyxii waa hojjechuullee sittin dhiiftu halkan immoo gizeen raftu halkan isii amalli sii ajaa'ibaati saniifuu firii tahee qooqa akka qooqni sii kan seenne godhuullee hin danda'u dhiifa manoof kolchaan isiniin ja'a eega nyaata nyaattee booda gaa hunu akkuma argitan labaniyaa nyaachuu deemti labaniyaa nyaachisa hedduu takka jaalattiisa akkasii kana nyaachiseetiin eegas booda aaruu jirti gaafa akka tana ittiin tattaphachuu jira waan ta'eef foodho afaanii sii kaayajee gisisiin afaan banatte immoo waaniin dura harka gas deebiseef jecha aartee taa'aa jirti eegas booda kunoo nyaachuu eegalte gaa maashaallah akkuma argitan eega nyaatte booda gaa dalagaan hedduudha gaa gizee ramadaanaa dalagaan ni heddummaatti dubartitti
alhamdulillah nama fayyaa qabu dalagata eegana salaata salaannee tigaa salaata zuhriitiitu itti aana salaata dura garuu meeshaa dhiinee turre meeshaa na gargaaraa jirti gaa akkuma argitan dhalaa qabaachuu yookaan dubra qabaachuu gaariidha bakka kanaatti si gargaarti waan ta'eef akkuma argitan huno anasiin dhiqa isiin achi xuluqnaa gooti anniin dhiqa isiin xuluq gooti meeshaadha achi keessaas ni taphatti isiifillee itti tola saniifuu akkana na gargaarti meeshaa dhiquudha wala mana haruudha ni yaalti baay'ee waa hedduu yaalti alhamdulillah rabbi bakkaan isii haa ga'u akkasiin isiniin jaagaa huno guyyaan keenya guyyaa biisiidha tanuma keessa gaa rabbiin waanuma dalaynu cufaahu khayritti nu haa katabu waan gaariitti nu haa katabu jechaatumo akkasumallee zikrillee taatu afaaniin jechaa hojjechuun silaa bareedaadha rabbi nu haa laaffisu nu cufaafu akkasii eegas booda gaa manaan harajee gizeen ammanas seenummoo anaatu harajattee akkana godhu jirtiin isiniin jaa waan ani hojjedhu cufaahuuniin hojjedheetteeti yaalti homaan jawga alhamdulillah waan gaariidha je'etuma yaadaa akkuma argitan akka yaadasiitti na gargaarte akka yaadasiitti osoo hin tahin likkuma na gargaarte alhamdulillah eegas boodaan immoo hareen ture mana sanii mana kanammoo kan irreefu huccuu dadachaasee kaayee saniin amma bakka deebisuu deema huccuu san bakka deebiseetiin eegas booda mana kanallee haaraa mana kanaas haree ganamaan manneen haaradhee yoo fixeera naa gaariidha jeeti sa'aa jahatee ture sa'aa jahala salaata salaannee xiqqishoo rafnee hanga asriin gahutti asrii boodammaas dalagaan teenya gaa biiziidha arrabi hulbataaf biddeena na feesise hedduu hulbataaf biddeena waan hin fadheef hulbata akkanattiin godhu jira ture baay'ee miti xiqqishumaan godhe sanuu asrii boodaan godhu jira gaa akkuma arkitanii eegas booda gaa huno waan kanaan godhu jira mandaaziidha mandaazii fiild kaastardii keessa jira waan mi'aawaadha isinilleen hojjedhaa laalaa garuu immoo kaaniin itti hojjedhe yoo baruu barbaaddanii komentii seekshinii jalatti naa barreessa diiteelii akkaataan itti hojjedhe isiniin garsiisa eeganiin akkasin labu hadhe booda gaa kaastardii kattiin jidduu keessa kaayaa akka mureetiin kaayadha waan mi'aawaadha aftiraafillee filatamaadha jechuu barbaadeeti hedduu takka mi'aawa akkasiin isiniin ja'a ammas yeroo teessan isinirraan fudhatu waan baay'ee isiniin feesisu hojjechuudhaafis saniifuu akkanatti hojjennee waan addaa takka yoo nyaannillee yeroo takka nyaata keenya yoo jijjiirre bareedaadha jechuu barbaadeeti homaan jiru alhamdulillah eegas booda gaa eegaan akkana godhe booda kaniin lawwahee gamas kaayesaniin gubbaarra kaayeetiin eegas booda gaa mummuradhaa waan kana akka wannitaatti sarkilii akka 00tiin mummuraa maal fayyadameeti seetanii cuqqaallaa jerka wannitaa koddaa zeetaa san fayyadameetiin akkanatti mummuru jira yoo wannitatti muran qabaattan bareedaadha yookaan immoo yoo qabaannes waan qabdaniin fayyadamuu dandeessan isiniin jechuu barbaadeeti akkuma argitan ani immoo akkanattiin fayyadamu jira deebi'ee immoo nuti waan faamiliin kiyya xiqqaa ta'eef jecha hanganumaan godhe qooshumatan ammoo istaayila lamattiin godha akkuma argitan kana akkana godhee baaseetiin jira kanamada ammoo normaal godheetumaan lawwahee eegas booda gaa ablumaan muradha gurguddisee ableedhaan muradha akkasii akkuma reefu jeegaa akkaataan itti hojjedhe yoo baruu barbaaddanii komentii jalannaa barreessaan isiniin jaa akkana warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan chaanaala kana subscribe godhuu hin dagatina warroonni immoo subscribe gootanii jirtan baay'ee nu galatooma ulfaadha laayikii fi sheerii godhullee nu hin dagatina akkasumallee komentii nu jajjabeessitu jalan nu barreessaan isiniin ja'a chaanaalli kun chaanaala keessanii guddisaan isiniin jechuu barbaada eegas booda gaa daddafneeti waa xaxabbasu seennee maaliif jennaan gaa biyya teenya tana
ifaan hedduu takka dhaama ani gaas qofa ta'uu hin beeyne yeroo soomanaa yeroo hedduu ifaan ni dhaama waan ajaa'ibaati amma osumaan godhu jiru hugumee kanarra dhaamee narra dhufa boodarra immoo osooniin waan irreef godhe san immoo osooniin hin godhin giseen saambusaa fi kana godhe booda narratti kompiliitli dhaame hanga furree azaanee salaannee furrutti dhaamee ture akkasiin isiniin jaagaa waan goonuu qabnu humna teenya ol waan ta'eef jecha ani immoo alatti gabbahee kasala irratti waa godhuu kana baay'ee natti hin tolu maaliif jennaan ifaa kana hedduun baree jira ammas ala gabbahee godhuu tana natti hin tolu yeroo hedduu yoo dirqama ta'e malee jechuu barbaadeeti akkasii kunoo eegaan akkana godhe booda egaa adda murree turree jechuu barbaadeeti maaliif jennaan ifaan kutee ture kanumaan godhe bichaadhaan akkana dhedheeffadhe dhedheessa kunoo hababillee akka ciccireetiin kaa'ee shorba saambusaa mandaazii akkanumatti hin godhee ture eegas booda gaa salaata keenya wanni goonu jiru salaata maqribaa salaatus seenneen isiniin ja'a wanni godhan waan hin jirreef ifaan hin jiru akkanumatti itti dhiisee san qofaa mitilleedha baagiyaallee jiseetiin ture san immoo kompiliitli firraa hin dhiise rija keessaan kaa'e kunoo eega salaata salaannee furre booda garuu nyaata nyaannee onni tan jenne furree jirra garuu akkasii kana godhe jechuu giseen godhu hedduu mi'aawa hedduu mi'aawa keessaafuu sukkara silaa daakamee akkana gubbaarra firfirsame maashaallah sukkarri keessaa keessatti gootan san immoo xiqqaachuu qaba yookaan irraa dhiisuu qabdanii eegas booda immoo gubbaarra akkasitti daayitanii firfirsinaan immoo hedduu takka bareedaan isiniin jaagaa daawwattoota kiyyaa viidiyoon keenya kaarraa kana fakkaata eega haftira nyaanne booda gaa abbaan manaa kara taraawii kutee anaafiniyaan immoo kophatti hafnee galgala immoo du'aayii godhannee quraana hanga dandeenyu qaraana rabbi nuu haa laaffisuun isiniin jaa viidiyoon keenya kana hanga viidiyoo biraa walitti deebinee dhufnutti wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu